Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa har'as keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya har'aa Jaaljamal Miidhagaa itti gaafatamaa jaarmiyaa Aabaa Oboo Idil Addunyaa Damee Ijaarsaa fi Siyaasa irratti kan hojjetudha. Jaaljamal baga nagayaan dhuftan. Baga nagaan eegdanii qopheessitoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa akkasumas hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa akkasuma uummata Oromoo baga nagaan eegdanii. Ulfaadhaa galatooma Jaaljamal yeroo adda addatti miidiyaa kanarratti yaamnee gaafii haala yeroo irratti gaafii isin gaggaafachaa jirra. Yeroo teessan fudhattanii nu harkamuu keessaniif irra deebinee isin galateeffachaa kallattiin karaa gaafii teenyatti ceenaa. Mee Jaaljamal haalli yeroo ammaan tana deemaa jiru kanaa wajjin wal qabatee addi bilisummaa Oromoo akka dhaabatti ijoo miidiyaadhaa ta'ee har'aan tana miidiyaa kana gubbaa wanni deemaadhaa jiru. Dubbii waliigaltee warra kaabaa paartilee mormitoota Itoophiyaa morman kan karaa hidhannoodhaatiin bilisiginna irratti qabsoo gaggeessaa jiran as dhiyoo kana karaa Suudaanitti walitti dhufanii akka mari'atan gungummii deemaadhaa turte san har'a ifatti basaqeessatti gadi bu'ee warri faannoos TPLFis gadi bu'ee ibsa godhaa jira. Isa kanaa wajjin wal qabatee murna tokkummaa warraaqsa Abiyyi jigsuudhaaf ijaarame kana keessatti Aabaa Oboon qooda qabaa haja'u walga'iilee isaanii gubbattis mallattoolee adda bilisummaa Oromoo ibsuu alaabaa adda bilisummaa Oromootis walga'ii Suudaan san gubbattis mallattoo keessatti ni agarraa. As dhiyoo ammoo ibsi hogganoonni olaanoon faannoodhaa baasan keessatti adda bilisummaa Oromoo Aabaa Oboon akka jiru ibsa keessatti jajjabeessee dubbatee jira. Isa kanaa wajjin wal qabatee jaarmeen yookaan akka dhaabatti Aabaa Oboon hangammatti ibsa baasee dhimmi kun ni ilaallataa gooneerra garuu wanni gooneefis kana jee uummataafis ta'ee miseensota isaatiif wanni ifa godhe hin jiru. Duuddumatti ammallee jarumarraa dhagayaadhaa jirra malee. Isa kanaa wajjin wal qabatee addi bilisummaa Oromoo akkuma dhaabattuu bu'uureeffama isaarraa kaasee diinni inni kaadhaa diina siyaasaa diina waraanaa qofaan osoo hin taane diina kaayyoo Oromoodhaa jee kan inni akkaan balaaleeffatee dhaloota irratti dammeessee dhaloota irratti ijaaraa waraana irratti ijaaree wareegama hedduu lola gurguddaa irratti gaggeessee wareegama irratti kaffalaadhaa ture. Addatti murni ilmaan Habashaadhaa kan lafxanyaadhaa kun Oromoodhaaf diina ta'uu seena irratti illee akka barnoota guddatti kan kennaa ture. Har'a addi bilisummaa Oromoo maaltu taanaan faannoodhaa wajjin TPLF warra waggaa 27 guutuu ilmaan Oromoo fixaa ficcisiisaadhaa ture biyyarraa baqachiisaadhaa ture. Hogganootuma dhaabaa kan adda bilisummaa Oromoodhaatu garii isaanii achi buutee dhabamsiise. Waliigalteen TPLF fi adda bilisummaa Oromoo jidduu ture har'aan haarawaa miti 90 takkaas ni ture. Isa 90 takkaa sanirraa maal barate Oromoon har'oo haalli deemaa jiru kun yoo dhugaa ta'ee kan ibsi hara dhaabaatiin gadi bu'ee kan dubbatamu ta'e hireen uummata Oromoo maal ta'a jettee yaadda? Bu'aan Oromoo waliigaltee tana keessaa harkatoo maali? Humniti waliigaltee tana waliin qindeeffataadhaa jirtu har'a olaantummaadhaan TPLFtu qooda ol'aanaa qaba walitti qabuu jaarmiyaa siyaasaa kana keessatti. Isuma kana keessattuu faannoorraa kan dhagayaadhaa jiru diddaa olaantummaa TPLF caalaa qabaachuu qabna malee olaantummaa TPLF jalatti qabaachuu hin qabnu kaja'u dhaadannoolee jajjabaadha agarsiisaadhaa jiran. Isa kana keessatti waliigaltuma tana keessattuu ramaddiilee sila akka dhaabatti addi bilisummaa Oromoo Aabaa Oboon qabu harkaadhaa hin jiru. Haala kanaa wajjin wal qabatee fuula keenya dura maaltu nu afaan as deemaadhaa jira jettee yaadde Jaaljamal? Mee uummata Oromootiin maal jettan? Hayyee jaalakiyyaa ulfaadhu horii buli wayyami. Egaa gaaffiin tuni gaaffii belbeltuudha. Gaaffii jaarraa 19ffaa gaafa Oromoon kiyyoo har'a keessa jirtu kanatti kufterraa ka'ee gaaffii akka dhuunfatti akka murnaatti
akka nama waliin jedhutti shiftoomuun finciluun harkaa farma muramuun dhiigni laga yaa'uun kun cuftinuu mormii amma kaafnu kanarraa ka'eeti. Egaa kun gaaffii hin qabu jechuudha akka waliigalaatti. Wanni Oromoo kakaase maali? Wanni Oromoon barbaadu maali? Wareegam Oromoon kafale maali? Kafalaa jiruuf kafaluuf ta'us maali kan jennu gaaffii deebisuu qabna. Gaaffiin kun kan deebi'uun Oromoon maal dhabeedha? Oromoon maal dhabee yoo deebifne waa lama amma wanni wal dhawaa jiru keessaa 73 ka'ee guyyaa dhaabni kun qabsoo hidhannootiin dirreetti ba'urraa ka'ee qabsoo siyaasaa handhuura Oromiyaatti ijaaramee magaalaa keessaa dirreetti gabbeerraa ka'ee wanni haga ammaatti waliigaltee dhabee fi jaarmiyoonni adda addaa namoonni adda addaa hayyoonni adda addaa yaada adda addaa kaasa warra weeyyiin jechuu kiyya durirraa ka'ee har'allee wanni jiru yaada kana guduunfuu dadhabuudha. Yaadni kam? Yaada har'a biyyattii impaayeraa tana akka biyya ofiitti fudhachuudhaan isuma bal'ifna. Isuma achi dhiibna. Isuma waadii diddimnee bal'ifnee waan cufa yoo rogeeyyin waan cufa yoo warri waa afaan raba dheeratu arraba qabu dubbatee qooddate aangoo san argate rakkoon Oromoo ni furama. Rakkoon Oromoo kan jedhu amma gaa bakka lamatti ilaallu akka wal nu jiraannoofne Oromoon maal barbaada kan jedhu gariin aangoo barbaadedha. Aangoo yoo arganne mirga arganne aangoo saniin dubbanna. Aangoo saniin akkuma waliigalaatitti namootuma biraa keessatti bal'ifannaa kan jedhu aangoo. Gariin immoo lakkii nuti wanni barbaannu aangoos argannu aangoos dhabnu biyya teenya irratti biyya barbaanna biyyuma teenya dhuunfanna. Tama harkaa fudhatamnee biyya irra jirru irratti abbaa nama lammaffaatti taane nama sadaffaatti taane alagaatti taane kana abbaa biyyaa ta'uu qabna. Biyya teenya dhuunfachuu qabna. Kan jedhu biyya gaafa dhuunfanne mirgi keenyallee deebi'a namoonni keenyallee deebi'a warra jedhee amanuu warra dura gaara seenee qawwee baatee jechuudha. Egaa waan haala akkanaa kun nun baasu kana keessatti kan jedhu yaadni kun dhokatee deemaa jira. Har'allee dhokatee deemaa jira. Gaaffin atachi yaada kee keessatti kaafte gabbahamee ittiin dhufa murnaarra jiru kana hoggana dhaabaarra jiru kana. Ummata Oromootiin waatitti fidde murnaa jechuudha. Murna siyaasaa tokko siyaasaa Oromootiin baana. Kana yoo ta'e maaliif gabbaanii waan jennee kan jettu arrablamummaan eegala dhaaba kana waliin dhalate har'allee jiraachuu arginaa jechuudha. Egaa kanaaf Oromoon maal barbaada? Waan barbaannutti haa dhufnu. Akka Oromoo waliigalaatitti akka qabsaa'otaatitti anallee si ta'ee namoota biraatillee warra wareegamellee irra kufillee maal dhaamanii jenne yeroo tokko maal dhaamanii jaallan qabsoo rakkufanii jennee sirbina. Har'allee sirbaa jiran nan dhagaa yoo ijoolleen gaara jirtu sirbitu maal dhaamani maal nuu dhaaman Itoophiyaa bal'isaa jedhanii waan nuu dhaaman hin dhageenye. Waan na dura dabrellee waan keessa turellee hin dhageenye. Biyya teessan dhuunfadhaa. Oromoo abbaa biyyaa godhaadhatti. Shinnigattis wanni dhumate sanuma. Nuti kan barbaannu biyya malee amantiillee miti. Nuti kan barbaannu biyya malee waan adda addaatiin gargar ba'uu miti jedhaniiti wareegama sumuda har'a jiru kana nuu dhiisanii jechuudha. Maal barbaadan? Biyya. Biyyi isaan barbaadan sutti waliigallee barbaannee kan jedhu gaaffin. Akka hawaasatitti miti akkuma dhaaba kanaatittuun argine. Argaan jirru. Maaliif ragaan? Ragaan ati qabdu maal jettee hoogganuma kaleen hoogganaa turee jala deemaa turree waliin sirbaa turree sirba amma jedhu kanallee waliin jechaa turreetu takkaa gabbee waa'ee dhimma Oromiyaa dubbadheen beekuu kan jedhu dhageenne dhiyoo kanaa jechuudha miidiyaarra. Afaanuma isaaniitirraa osoo lubbuun jiran. Warri immoo dabran sun waan dabran nu dhaamanii as deebi'anii jecha san hin jijjiiran ni beekna. Sogaa wanni Oromoon barbaaddu maali yoo jenne akka dhaaba kanaatitti yoon dubbadhe Rippaabilik Oromiyaa ijaaruudha biyya jechuudha gabaabatti.
sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo jedhu qabsaa'onni lubbuu ofii dhabanii yeroo duraatiif qawwee Oromoof dhawani qabsaa'onni haga ammaatitti lubbuu isaanii wareegamanii bakka isaan bu'amaniyyuu akkuma tu'etti hin beekamne anarraan tarkaanfadhaadhatii Oromiyaa mul'isaa kan jedhu jechuudha. Faaruun har'aa alaaban farra narraan tarkaanfannee allaattiin illee kan jedhu lafee isaanii namna waalellee hin jiru agarraatti wanni isaan kufanii akka waliigalaatitti biyya. So amma gaa bakki itti waliigaluu qabnu maal barbaannadha? Biyya barbaanna. Barbaada osoo hin ta'in dhuunfannaadha barbaanna yoo nama alaa fidu waanuma isaan nuun jedhaniif ragaa ofitti hin baanu. Nuti biyya qabnaa irraan deemne irraan baqanne irraan godaanne biyyuma teenya irratti abbaa itti ta'uu dhabnee keessummaatti taane biyyuma teenya deebinee abbaa manummaa abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu qabna. Biyyaa jechuudha. Talammadaa aangoodha. Nu aangoo yoo arganne biyyattiin tunuu teenna majooritiin nu keessa jira. Bakki Oromoon hin ga'in hin jiru. Aduwaallee dabalatee Oromootitti du'e. Sandurallee Aksumillee Oromooti ijaaree nama jedhu seenessa akkasiiti jira. Kun maal jechuudha? Allaattii nyaachuu fedhan sololiyaa jedhanii jedhan. Sololiyaa allaattii bineensa ala galu keessaa wanni nyaatan gororrii fi sololiyaa. Egaa maal jechuudha? Nuti yoo aangoo arganne yoo garaa guuttanne yoo akka namaatitti waan jenne Oromoonis ni quufaa. Gaaffinis ni deebi'a. Irra guddaan jaarmiyaa siyaasaa Oromoo kan jennu kanarraa dhageenya. Adda bilisummaa Oromootillee kanuma dhagaa turre kanuma dhagaa jirra har'allee. Murnaan guutuu hoggansi siyaasaa adda bilisummaa Oromoo guututti waraana isaa miseensa isaa facaasee kan galellee har'a kana jechaa jira. Kana nu argisiise ragaadhaan filmaata amma baanan kanarraa qooda fudhatee wanni inni nu agarsiise murni kun yoo aangoo qabanne Oromoonillee nagaa argata. Oromoon biyya argatan jedhan biyya dhiifnee jedhanii mallatteessan. Hogganni adda bilisummaa Oromoo ati beektu ati waliin turre kalee waliin turre waliin kakachaa turre waliin shiimoo fi waan afnee waliin taa'aa turre wanni inni nuun jedhe 2018 allakkii kana jedheen beeku seerri fi heerri Itoophiyaa filmaanni boordii Itoophiyaa seerri inni baasu seera kiyyaa fudhadhee jedhee mallatteesse jechuudha. Hoggannarraa Finfinnee keessa jiru. The same way. Har'a yoo har'a jiru kunillee waraana isaa, uummata isaa, deeggartoota isaa, miseensota waliin jiru dhoksee waan amma jiru kana godhe anaaf haaraa miti jechuudha. Nan ajaa'ibaa miti anaaf namoota. Maaliif? Gaaffii maaliif kana jettaa yoo jette mammaaksi tokkollee jira. Namni yoo du'ee jedhaniin jedhan. Du'ee jennaan hin amanne. Du'e jettaa haa eegaa yoo du'ee gadiinuu baani yoo jiraate isa gabbaya itti dhiisaa jedheedhan. Amma gaasan hin jennu. Egaa duuneen booda dhidhiitachuu miti har'aa waa jechuu kan qabnu. Yoo keessa jiraatani nutti haa himani. Yoo keessa hin jirrillee haa mormatani. Yoo sallachuun godhin keessa jiruudhaan dhibbatti walii gallaa jechuudha. Siinillee walii gala na fakkaata. Uummanni Oromootillee kanatti keessa hin jiran yoo jedhan gabbaanii haa dubbatan isaan hin duune. Yoo kan du'an ta'e gadiin baana. Awwaallaa jechuudha. Yommuu jiraatan gabbaanii haa mormatanii. Warri keessa jiraman jedha sun. Har'a warri baalli harkaa qabu, wanti harkaa qabu, waraana harkaa qabu, waraana bilisummaa Oromoo kana gabbee haa mormatu. Yoo mormatin keessa jira. Waan keessa seeneef nutti haa himu. Kaayoo kanee ganee. Kaayoo waraana bilisummaa Oromoo biyya Oromiyaa qawwee humnaan Oromoo irratti kuftetaa irraa kaasee Oromoon Oromiyaa irratti waan fedhe akkatti jiraatu akkatti deemu gara deemutti inni haa filatu hiree murteeffannaa kan jennu sun kana haga qawwee humnaan itti fe'amte gabrummaa humnaan irra jirtu tanarraa kaasuu kaayoo isaa waan taateef waan har'a jiru kana haa mormatu haa amanu waan amaneef nutti haa himu dandeenyu waliin deemna dadhabnu hoo argitee ilmumatti guddifna akka hayyoonni kalee baanan san isaanutti dhallee
yoommoo isaan kanaanillee waa arguu dhabne warri nu duuba dhufu ilma biraatti guddifata. No problem. Rakkoo miti. Qabsoon warra har'a jiru kanaanillee hin dhufne warra har'a jiru kana irratti illee hin dhaabbattu. Nuunillee hin dhufne nu dura dhufte. Nurratti illee hin dhaabbanne isaan geette. Isaan irratti illee hin dhaabbattu. Abadan haga kaayoo dhiigni ilmaan Oromoo harmii fi harki ilmi Oromootti cite sun argamutti ittuma fufnaa jechuudha. Yeroo fidaa fudhatu. So kanaaf gaaffii ati na gaafattee fi yoo jiraatte gabbaanii waa jedhan yoo hin jirre immoo isaanuu du'aadhaan gadi hin ba'a. Isiinuu gabbaate yeroo ofii eeggattee jechuudha. Kanaaf kuni kana. Kun dhaadannoon amma jiru Abiyyiin buufnee jedhan. Abiyyiin bu'ee Abiyyiin booda qabsaa'otuma jedha. Amaarallee jedha jechuudha. Habashaanillee jedha. Warri impaayera deebisuuf deemullee ni jedha. Habashaawwan jedha akka waliigalaatitti saba maqaa dho'uu kiyyaa miti. Sabni cuftinuu maqaa ofii qabaa, uumaa ofii qabaa, akka itti dhalate qaba sun saba. Nuti wanni irraa haasofnu gabroonfataa irraayi, impaayera irraayi, sirna irraayi jechuudha. Haasa'uu kan qabnu. Amma gaa eenyu bu'uu qabaadha. Kennatti adeebinu waraana bilisummaa Oromootiif qabsaa'ota Oromoo adda bilisummaa Oromoo akka itti ijaarame irraa adeebinu. Maal feenadha? Eenyu buusuu feenadha? Nuti wanni buusuu feenu impaayera. Impaayerri hoo bu'ee amma durallee jenne waltajjii biraati irratti impaayerri yoo kufe kan bakka bu'u gaaffii ummataati. Ummanni biyya ofii gaafata, biyya ofii dhuunfata Oromiyaadha jechuudha gabaabatti. Yoo Abiyyi bu'e hoo eenyu bakka bu'a? Impaayeruma jira sirnuma bakka bu'aa jechuudha. Namichi dhufu sun diimaa, gurraacha, dheeraa, gabaabaa, hamaa, tola ta'uu ni danda'a. Tolli impaayeraa inuma hin jirre. Ragaan kee maali yoo jette Haayila Sillaasee irraa kaanee haga amma jirrutti impaayera namatu jijjiirame. Haayila Sillaaseen gaafa kufu dargii bakka bu'e. Sirni achuma jira. Dargiin gaafa kufu wayyaanee bakka bu'e. Sirnichi achuma jira. Wayyaaneen gaafa ari'amu pippi bakka bu'e. Sirni achuma jira. Walirra hamaadha malee dhukkubni nu fakkeenya addunyaa kanarratti dhukkubni badaan amma yeroo ammaa kana addunyaa fite COVID jedhan kana dhukkuba qofaa dabru kana. Inni nu COVID 2020 fi kaarraatu wal qixaa miti jechuudha. Kan waggaa 6 dura tureef kaarraa more irra nama ajjeesa ka ammaa kun dawaa jiruunillee wal baratee haala jiruunillee wal baratee haaraatu uumama. Impaayerri akkasii jechuudha. Dhukkuba qofaadha. Tokko tokkorra jabaa ta'uu argina. Haayila Sillaasee irra dargii tamaa ture. Dargiin nama abbaa haadha irraa fixee ijoollee waraabessi nyaachaa ture ni beekna. Hammeenna Oromooti irra raawwatee yoomne fadis ragaadhaa jechuudha. Wayyaaneen waan goote beeknaa jechuudha. Namatu lafarra harkifame sibiilatti hidhamee mana gubate walitti qabamee jechuudha. Pippitti gaafa dhufnu waan namni ta'aa jiru argaa jirra jechuudha. Haadha bira haadhanii saa jedhanii ilma ofii deette rasaasatti roobsaa jiranii. Ilmee xiqqoo ganna 8 gudeedanii muka fannisanii jechuudha. Haadha abbaa irraa ajjeesanii haadha garaa qabdu ajjeesanii ijoollee yataamaa godhanii jechuudha. Haadha ilmaan 7 ilma keettu mirga ofiitiif falmata jedhanii irraa ajjeesanii jechuudha. Haadha ilmaan 7 kan waa keessa hin jirre jaartii ganna 70moota 60moota keessa. Kanaaf jijjiiramni jiru yoo jiraate yakka hammeenna sirnichaati jechuudha. So Abiyyi bu'ee jechuun sirni du'ee jechuu miti. Nu Abiyyi lolaa hin jirru sirnichaan lolaa jirra. Yoo sirna tokkoon baasii fudhadhu konkolaataan nama fe'u kan fakkeenya namni ho'ii fudhatee ture baasii san qileetti deemu baasii san harkisee jechuudha. Kan hammeenna guutuun deemu baasii san harkisuudha moo namoota achi san keessa jiru san baraaruudha. Dubbiin baasii sun hafe jennaan sirnuma utumnaa jechuudha. Ergaan sun yoo kan namni hubatu ta'e nuti baasicha dandamuu hin qabnu.
baasicha baraaruu hin qabnu. Wanni baraaruu qabnu yoo baasiin sun qilee bu'ee sirni isaa kotonni isaa wanni inni baadhate sun waliin qilee bu'uu qaba. Tokko kan keessaa baraaru jiraachuu mallee baasii san harkifnee harkisee namni sun fakkiin sun har'a nurraan jiraa jechuudha. Amma immoo maal godhuudha? Shufeera keessaa baafnaa baasiin sirriidha. Sanuma keessaa harkifnaa jechaa jiran. Namichi illee keessaan bu'uu jedhee balbala goggogsee qabee jira amma. Laal. Fakkii lafaa galuuf nama nan jedhuuf baasii keessaan bu'uu jedhee itti rarra'aa jira shufeertichi. Nuti yoo baasilleen namichalleen baasii sun kan oofu namicha kana. Baasii sun nuuf dhukkuba. Dhukkubni sun nurraa bu'uu qaba. Shofeertichi yoo keessaa utaalee nu dabalame yookaan bakka dhaqe sun haajaarraa hin qabnu isa hordofuu hin qabnu. Sirna sun seerri yakka inni dalageef seera itti gaafata sun nuyi miti. Garuu itti gaafatamni keenya qabsoon du'aatiin keenya impaayericha guutuu diiguu malee sirna namicha gubbaa taa'e san buusuun nama biraatti fiduu miti. Soo har'a deemaa jiru maal akkamiin laaltaa kaati jettu kufaatii Abiyyiin booda maaltu dhufaa kan jedhu durumaayyuu Abiyyi kophaa kufuu qabaayii kan jedhu gaaffii kaasuu qaba miti. Abiyyiif sirni isaa waliin kufuu qabu. Gaafa Abiyyi fi sirni isaa kufe Oromoo akka waliigalaatitti ilaallatti. Sabaa fi sablammoota biyyattii san impaayera san ilaallatti. Garam deemuu qabna. Gaafa san wal teennee mari'achuu dandeenya. Garam deemna waliin jiraanna waan biraati. Yuroop waliin jiraata biyyi guutuun bilisa ta'e. Yuuniyanii waliin jiraachuu danda'ama. Konfedereeshinaa waliin jiraachuu danda'ama. Federaaluma dhugumaatu waliin jiraachuun ni danda'ama. Sun murtii kennaa miti. Akka dhaabatitti hin baana. Kufaatii sirnaatiin booda yoo ta'e. Kufaatii Abiyyiitiin booda yoo ta'e nu waan nuuf hin beeynu. Yoo jabaannee lolanne ijaaramne tolfamne waan Abiyyiin booda dhufu mirga keenya godhuu ni dandeenya. Garuu hin dandeenye haga ammaatitti. Gaafa wayyaaneen kuftullee dhuunfachuu hin dandeenye. Osoo nun qophaa'in Haile Sillaaseen kufe. Osoo nun qophaa'in Dargiin kufe. Osoo nun qophaa'in wayyaaneen kufte. Osoo nun qophaa'in Piippiin kufuuf deemti. Kun maalirraa agdaanaan jedhan siyaasan natti argisiisaadha. Siyaasaan herreegan qabu kaalkuleeshin baanan kana. Garuu akkatti kaalkuleet gootu qabdaa jechuudha. Raagaa wal qabata wanni. Raagallee raaga ooliyaa san raagu. Raaga siyaasatti raaga. Abiyyi ni kufa nama. Namni nuu ni du'a. Mallasuu ni du'a namni edhan jiru du'uu mala. Maaltu dhufaadha isa booda. Akka amma jirru kanatti osoo hin qophaa'in akka amma jirru kanatti nama jala fiigaa. Akka amma jiru kanatti wal diddiigaa. Akka amma jiru kanatti wal gugguufaa wal dhokachaa. Diina jala fiiganii waanuma waliin baafne osoo aditti wal argaa jirru. Leenci kana faana barbaadan deemne osoo leenci arginu. Osoo waan walii gala waan waliin ta'a maaltu gabbahaa eegun. Atiyyuu akka gaazexeessaa tokkoon na gaafachuun na ajaa'ibdeen. Argaa jirra dhagahaa jirra. Waan isaan nutti hin gabbaanii rarraga isaan nutti maneeyina. Argaa jirra dhagahaa jirra gara deeman argaa jirra. Waan nuun malutti qophaa'u malee waan isaan nuun jedhan eeguu hin qabnu. Akkasiin jedhuun deebisaatu. Atuu bakka san osoo sirreeffattee natti tola. Garuu na gaafachuu keetiif galatoomi horii bulii waa adda baafachuu fi hawaasni illee namni illee adda baafatus okee. So kanaaf haga isaan nutti hin gabbaan hin eenyu. Duute argine awwaaluu qabna. Itti qophaa'uu qabna awwaalafu namni yoo sirraa du'e waan ittiin gattu gataa isaa qopheessita jechuudha. Gataa yoodhaan awwaalcha sani gara biraatitti jechuun Oromooti ganna gataa jedhan awwaala jedhan jecha gabbatu waan qabnuuf. Kanaaf waan nurraa du'e kana awwaaluuf waliin dhaga'uu qabna. Firri keenya cuftaa dhaga'u. Firarraa du'e namni du'e kun baktiidha namni diina isaatti walii galu. Diina isaa waliin deemu. Saba isaa awwaalu baktii nuuf du'aadha. Anaaf du'aadha. Oromoof illee du'a akka ta'ettan amana abdii kiyya. Namni kaayoo saba isaa biyya isaa waan kalee du'eef gurgurachuuf deemu diina walii galee adda maaliif akkan se'utti abaa'oo boonarraa
kaayoo seera feera sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo 2017 maxxanfadhee jechuun dhagaa. Sanuma irratti dalagaa jirrallee akkuma miseensa dhaaba kanaati irratti sanin beekaan. Asaniin sun immoo diinni waloo diinni innikka eenyuu kan jedhu lafa kaa'eefii jira. Diina isaan har'a fira keenya jedhanii irratti walii galan kana. Diiteelii isaa maalirraa barbaada? Waliin taa'uu isaaniitti iyyuu malee maaliif waliin ta'an? Waan tokko waan irratti walii taa'an yoo jiraate isinis biyya teessanii loladhaadha. Biyya teessanitti gaafa biyya teenya dhuunfanne nu cuftuu akkatti waliin jiraannu nu haasofnaa yoo taate sun waan biraati. Marii ummataa kallatti ballaqqeessatti ta'uu qaba sun. Waan dhoksaadhaan gugguuffiidhaan namumti tokkotti arginee dhageenyallee jirra. Beektaa amma dura akkas jechee yoon bakka kanatti gaaffiidhaan alallee na baase waan ta'e irratti ana bakka waan godhee ana bakka keeyyate ana namni nan jaalanne namni san nama waan san hin jaalanne nallee hin jaalatu nama jedhee dhagaatuma ture. Ana wanni jedhu qabsoo Oromoo keessa hin jiru. Nuhi waan jennuuf wareegama guddaa kafalaa jirra. Kafalaa turre. Warra lubbuun jirullee sibiila baachaa jirra beek. Gariin harka isaa dhabee, ija isaa dhabee, naafa erbee walitti hidhanii lafarra shorroqaa jira beek. Har'a du'aa jiru malee. Nuti baruma cufa aangoo nama tokkootiif, fedhii nama tokkootiif, manaama nama tokkootiif wareegama haganan jenni. Ka ammallee iggitii hin qabne, ka ammalleen gumaa hin qabne, ka ammalleen gumaan qabsaa'ota Oromoo warra kufaniitiif, warra madaaniif, warra jiruutillee bilisummaadha. Walabummaadha. Birmadummaadha. Biyya abbaa biyyummaati jechuudha. Bara kam iggitiitti goonan nu cufaafuu warra asirra jirru kanaa fi warra dhageeffatu cufaafuu gaaffii ta'uu qaba. Qabsaa'ota Oromoo akka waliigalaatitti hawaasa Oromoo akka namni wareegama qabsoo Oromootitti hin baasin hin jiru kijiba. Warra qawwee baatu kana qofaa miti. Warri biyya jirullee hanga ganda isaatirraa hin buqqa'in ka waraana bilisummaa Oromoo nyaachifteef hin du'in ka waraanni bilisummaa Oromoo immoo maaliif na nyaachifne jedhee hin loliniin ittiin dheekkamin hin jiru. Kanaafuu wareegama walqixa kafalaa jirraa jechuudha. Xiqqaa guddaadhaan. Kan hin dhalatin rimeenyi garaa jirullee qabsoo Oromootitti gatii baasee jira. Soo kanaaf akka waliigalaatitti gaaffii ati bal'inaan na gaafattee gaaffii bal'aadha. Gaaffii yeroo fudhatu hagan irraa natti dhaga'amu hagan irraa mataan naa yaadee haga qabate arrabni naa dubbachuu danda'u irraa dubbadhe malee haganaan dubbatamee dhumuu akka waliigalaatitti nuti akeeka laalle kaayoo. Kaayoon adda bilisummaa Oromoo maali? Abbaa biyyummaati gabaabatti. Kaayoon adda bilisummaa Oromoo maali? Bilisummaa ummataati. Sabni bilisa ba'ee jedha. Sirbaa turre keessatti sabni bilisa ta'ee dubbatuufi ni wareegamaa jedha. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo akeekni isaa sirna gadaa deebisuudha. Birmada kan jennu sussani. Mootummaa mataa ofii ijaarrachuu jechuu kiyya. Mootummaan ummata Oromoo qabaachaa ture sirna gadaa waan ta'eefin kana jedha. Ummanni Oromoo walaba ta'uu namni walaba ta'e waan fedhe irratti haasa'uun dhimma guddina ofii, dhimma waloo ofii dhalootan, dhimma mirga dhalootan qabu deebisuu kan jedhu waan ta'eefi warroon har'a jennu kun immoo yoo kaayoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo akkuma 2018 murna diigesanii fakkaataan ta'in warra dhagaara jiru kun awwaa'ee waliigaltee isaaniitii miti hawwanni nan gaafadhu gabbahaati keessa jirraa nuun jedha. Abdii kutannee waan dandeenyu goona. Lakkii nuti keessa hin jirruu jedhaati nutti hima. Yoo lachuu qabattan keessa jirtanii. Egaa akka jaartiin baantee mammaakte dhiira ilma jaalatti ilma dhiiraa. Ayyoon dhiira jaalatti jedhan. Yoo dhabdellee moo ni jibbaatti jalaa du'e duula dhaqee jalaa du'e tokkitti siin akka malee jaalatte ni jibbaatteedhaan. Obsiteetumatti dhiifte sabbartee waraana bilisummaa Oromoo lubbuutti yaa olan jaaladha akka nama tokko. Oromoon illee guutuutti akkasiin jaalatti. Namu qabsaa'ota dabalatee gaafa dhabne garuu haga ilma biraatti dhallutti itti obsinaa jechuudha. Kuma nurraa olee gameessoo kanaafi
akka waliigalaa gaa wanni jennu sirnarra waliigalame kun sirriidhaa kaati jettu yoo addi bilisummaa Oromoo sagantaan siyaasaa 73 76 maxxanfame sun 2017 irraa maayii haaromfame sun yoo waan kana jedhe sirrii kana jedhaa hin jedhu gabbaanee dubbisuu dandeenya jechuudha hin jedhu. Kanaa alii gantummaadha. Gantuu waliin immoo karaa deemuun hin danda'amaa kan jedhu sumaaf anniisa. Kanaaf hin jiru kaayoorra. Warra kana walii bineensa sadii jira. Fakkeenya sana eetan irraa sii bu'a. Gaaffii biraa hireessii kennaa yoo jiraate yookaan yaada kee kanarratti guduunfita. Bineensi sadii kam waraabessa jira, leenca jira, eeyyi jira jennu. Cuftinuu bineensa sadii garuu kan wal nyaatu ofii isaatii waliin jaalatu. Maal irratti wal dhaba yoo jenne re'eetti takkatti jira, re'ee qabda. Re'ee san marse warri sadeenuu re'een ani baanu sii gala waan jechuuf. Bineensi kun sadeenuu re'ee nyaachuutti hamoommata ol fixaa jira. Re'ee teessan eenyutti gorii jettaan? Siifanniisa. Eenyu gorii jettaame? Bineensi sadeen kan wal loluuf immoo re'ee saniif deebi'ee immoo waliin galu ofiifu wal nyaata. Leenci waraabessaan tolu waraabessi leenca. Waraabessi heeyyiin dhiisu heeyyiin illee waraabessa jalaa naftu leenca jalaa naftitti duttii jechuudha. So uummanni Oromoo hiree akkasiisan kam keessaa filataa yookaan jaldeessa keessa bareedumaa jaldeessaan beektu keessaa filachuu hin dandeessu. Kana bareedaa kanatu hamaadha. Maal uumaa isaatitti ulaagaa mataa isaa qaba jechuudha jaldeessi namaa miti. Kanaaf har'a siyaasan waliigaltee ximdoo jedhamu kun jaldeessa. Oromoon keessaa filatti kamtu bareedaa kan jedhu hin qabu. Sadeenu Pippi, Wayyaanee, Haayile Sillaasee yookaan Minilik. Warra jiru kun Minilik. Faannoo wanni jedhu hin jiru. Minilik, Yohaannis, kaarra jiru kun immoo Minilik lubbuu hin jiru jechuudha. Kam keessaa filannaa naan isiniif anniisaa gaasumarrattanii hin dhaqqabne gaaffin kee bal'aa waan ta'eef hoffaltiis gaafadha irraa bu'ee jaalumte. Ulfaadhu Jaaljamal fayyaa ta'e galatoomii hundi isaatu keessa deemtee irraa tuttuutee hanga dubbatamuu qabu irraa dubbattee jirta. Mee gaaffii mukeenya lammaffatti ceenaa har'a yeroon sila hamtuun har'aan tana uummanni Oromoo itti qophaa'uu nurra jiraatu yeroo dabre tokko kufaatii Abiyyi booda maaltu ta'uu qaba haja'urratti miidiyaalee garaagaraa irratti hayyoonni Oromoodhaa walitti dhufanii mariilee garaagaraa jalqabanii turan. Inni san silaa yaada gaariidha ture. Uummanni Oromoo illee hedduu waan san irratti xiyyeeffannoo galchee eegaadhaa ture. Marii san keessatti illee hirmaannaan ABO booda olaanaadha. Haja'u eegaadhaa ture. Har'atti immoo waan hedduu takka abdii nama murachiisuu fi dukkana fuula keenya dura jirtu achi ilaallee akka dhabaadhaa jiru irratti guutumaan guututti addi bilisummaa Oromoo gaafa Eertiriyaa irraa kara biyyaatti galu hoggonsi isaa guutuun tokko osoo hafin warra biyya alaa jireenya lubbuu ifiitiif ilmaan fi guddifachaadhaa jiru kan waraqaa biyyattiidhaa galchuu didee rakkee biyya tanarra biyya lammaffaa santunuuf biyya teenyaa jee alatti haferraa kanaaf inni biyyatti hafe guutumaan guututti boordii filannootti galmaa'uudhaaf sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo keessa tokkoffaa irratti goflaan waraanaa haqamuudha qaba. Lammaffaa irratti gaafii walabummaa Oromiyaa jaamu fottoqeensa irratti hundaa'aa waan ta'eef kaafamuudha qaba. Kan jiru gaafilee jajjabduu boordii filannoo irraa isatti dhiyaaterraa hanga sadarkaa dhaabicha sagantuma siyaasaa dhaabaa sanuu afaan siyaasaadhaatiin Itoophiyaa dimokiraatessuu federaalizimii dhugaa ijaaruu kaja'u bu'uura sagantaa siyaasaa godhatee boordii filannootti galmaa'eedha. Uummanni Oromoo isa kanarra dhaabbatee waraanni bilisummaa Oromoo isa kanarra dhaabbatee gaafiin kaayyoo Oromoodhaa sharafamee jira. Dhaaba keenya gullallee jiru biraa kaja'u waraanni bilisummaa Oromoo dirreetti hafe kan wareegamaa fi turre kan jiratti qotamnee awwaalamaa fi turre biyya walabaa Oromiyaa ijaarrachuudha qabna. Impaayirri Itoophiyaadhaan nu koloneeffate malee hariiroo siyaasaadhaa isaa wajjin qabnu hariiroon gabroonfataa fi gabroonfamaa jidduu jiru
hariiroo ajjeesuu fi du'uu qofa. Kanaaf hariiroon Itoophiyaa fi Oromoo jidduu jiru hariiroo ajjeesuu, saamuu, baqachiisuu, hidhuu, dararuu fi hiyyummaadhaaf uummata kana saaxiluu irraa kanaaf akkuma arra keessa jirru kana biyya ambar biyya keenyarra biyya ambaa filannoo godhannee jiraachaa jirru kana biyya dhablee taanee hafnee jirra. Kana kan Oromoon firraa kaasuudhaaf qabsaawaa ture kan nutti simamaadhaa ture. Arra maaltu taanaan gaafii walabummaa Oromiyaadhaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo hogganoota dhaabaa adda bilisummaa Oromoo keessatti qaanyii tahee as bahe. Inni kun 90 takka booda dhalate. Si caalaa keessan beeku tolchitee bareechitee beekta. Bu'uura isaa yoomirraa akka ka'e waan beektu. Inni kun osoo kanaan jiru Jaaljamal arra TPLF hammeenyi kaleessa TPLF nurratti daleeyde ajjeechaan nam tokkeedhaatii fi kan waraana bilisummaa Oromoo irratti dalagame haa hafu kan maqaa adda bilisummaa Oromoo qofaan ummata Oromoo irratti dalagame ajjeechaan bara 1990 takkarraa hanga kufaatii sirna yaadik aangoo irraa kaasutti fincilee diddaa gabrummaatti ummata Oromootiin godhame gumaan arbaa guugutti Oromoo jira hallayyaatti guuran kan dookumentarii irraa dalaganii ummata Oromoodhaati addi bilisummaa Oromoo akkana godhaa jirtiidhaan TV'tti pilaasmaadhaatti baasanii ummata agarsiisanii adda bilisummaa Oromootiin jibbisiisuudhaaf gochaadhaa turte san TPLF gaafatamee jira. Inni gaara mul'ataa baddannoo watar ajjeechaa jumlaadhaa ummata keenya irratti 95 godhame kan dargaggoota gaasaraat irratti dalagame kan musliimoota Oromoodhaa Wallaggaa lixaa irratti dalagame kan ajjeechaa gaara suufiidhaa jirat ummata keenya qalanii waraabessa nyaachisan kan bara 2016 hora harsadeet irratti ummata keenya dargaggoota Oromoodhaa irreeffachuudhaaf bahan irratti dalagame. TPLF gaafatamee jira. Arra TPLF firummaan Oromoon akka siyaasatti illee hariiroo isii wajjin qabaachuu qabdu mana gumaa jirru warra gumaati wajjin hariiroo godhachuun keenya injifannoo akkamiin nu agarsiisa kan jirusan ummanni Oromoo bal'aan akka beekuuf ibsa akka ta'uuf ni barbaachisaa kajuuf gaafii san deddeebinee ka'a. Inni faannoodhaa silaa kan bara 2024 as dhiyoo kana kaaba Oromiyaa walirratti uummata keenya irratti dalagame kan hin haalamneedha. Isa ABO boon gadi bee lallabbii hamtuudhaan qabeenya waan qabu guutuu uummata sanatti dhangalaasee uummata san harka mootummaa bilisiginnaadhaa kan Abiyyi Ahmad isa kaleessa faannoodhaan dhaadachaa ture san duula gama lamaa uummata keenya kaaba Oromiyaa irratti faannoo fi bilisiginnaan wal hubannoodhaan waliigalteedhaan lola uummata keenya kaaba Oromiyaa irratti banan san uummata Oromoo qofa dubbee godhateet uummata keenya san akka dandamachiisuuf wareegamni bara 2024 ABO boon kaffalee olaanaadha jennee xaman waliin ichi keessa jirra waan ta'eef. Kan dararratti dalagame jiddugala Oromiyaa naannoo Salaala irratti dalagames faannoodhaan isuma kan as dhiyoo kana Wallaggaa baharratti lixa Oromiyaa waan dalagamaadhaa jiru faannoodhaan harkaadhaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo mataa muranii mukatti kaayee deemaa ture warri faannoodha. Ummata tuffii hangana ga'u ummata Oromoo irraa qabu waraana bilisummaa Oromoo irraa qabu ibsuma waliigalteedhaa arra baasan kana keessatti illee tuffiin faannoo waraana bilisummaa Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromootii fi ummata Oromoo irraa qabdu akkaan kan nama xiqqeessu jechoonni isaan dhimma ba'an kan ifitti nu qaanfachiisudha. Ibsuma irraan tana faannoon baasaa jirtu kana keessatti. Dhaadannoon isaanii Oromiyaa guutuu keessa harka facaafachaa jiraachuudha nutti dhaadataadhaa jiran. Isa kanaa wajjin wal qabatee as dhiyoo kana Arsii lixaatti mataskaana guban. Mataskaana gubate kana kan isaan harkatti haqachaadhaa jiran faannoo fi bilisiginnaanis murni shiftaa Abiyyi Ahmadiin gaggeeffamu irratti harka haqachaa jiranis waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo xiyyeeffannaa amantaa irratti hin qabu. Walqixxummaa amantaa, walqixxummaa sabootaa
walqixxummaa ummataa fi dimokiraasii dirree falmaa irratti osoo qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiru kan agarsiisaa jiru waraana bilisummaa Oromoo. Garuu hoggonni siyaasaa dhaaba kana bara baraan dura bu'ee gaggeessaa jiru wareegama waraana bilisummaa Oromoo kana biyyatti laaquudhaaf sharafa isa dhorkuutu mul'ataa jira. Yeroo narra jiru kun tokkummaa siyaasaa Oromoon jaarmeelee siyaasaa ifii isiitiif qabdu jidduutti godhamuu qabuutu ture moo yeroo itti bakka lamatti qoodamee jaarmeeleen siyaasaa Oromoof qabsoo ni jiru gariin isaanii bilisiginnaa jalatti hirkatanii gariin isaanii diina kaayyoodhaa diina tarsiimoo diina Oromiyaa fi Oromoodhaa jalatti mataa qabannee hiree uummata Oromoodhaa barbaaduun dantaa aangoo siyaasaa qofaaf qabsaa'uudhatti nu geessaan jiru jaaljamal. Hayyee jaalundee ammallee wayyami horii bulii galatoomi. Egaa waan hedduu kaaftee ammallee wanni itti nu deebisu nama tokko wanni ati ilaaltu waan inni irraa dhalate nama tokko iyyuu waan irraa dhalatu ilaaltaa jechuudha. Lafee isaa ilaaluuf dhaloota isaa DNA jedhan waan amma waan jedhu kana sanyii namaa baruuf waan irraa dhalate ilaaltaa jechuudha. Siyaasallee akkas siyaasaan adda bilisummaa Oromoo siyaasallee miti actually eenyummaadha. Abbaa biyyaa jechuun eenyummaadha saba tokkoof. Adda bilisummaa Oromoo abbaa biyyummaa qofaa miti. Mirga namaatillee eenyummaa ofii. Mootummaadhalleedha. Waan kanaaf sadeen waan walirraa hin cinne. Maqaan sadeenuu tokkuma beekta. Waan adda hin baanee jechuudha. Biyya yoo jennu sabni tokko biyya waan qabuuf. Egaa saba ta'etti amanne biyya qabaachuu amanuu qabna. Waan namni addunyaan itti amante uummanni Oromootti hin amanin biyyan qabaattu haga ammatti rogeeyyiin itti hin amanne warri siyaasaa beekna jedhu warri aangoof deemu warri waan adda addaa fedhii adda addaatiif deemu itti hin amanne agarra. Lammaffaa sabni tokko mirga qabaachuu qaba, mirga dhalootaa qaba, mirgatti dhalate qaba, mirga keessa waliin hore qaba. Uummanni Oromoo mirga akkatti mirga ofii eeguu fi mirga namaatillee mirga uumaa mirga bineensaa dabalatee jechuudha. Mirga uumaa namaatu uumaa rabbiitu akkatti eeguu qabaa jechuudha. Kanaaf walabummaa bilisummaa jennaa jechuudha. Bilisa ta'ee yaaduu qaba namni tokko bilisummaa namaallee eega. Namni bilisummaa ofiitiif lolu beekta sabaatillee eega, tabiraatillee eega. Namni mootummaa ofii ijaarrachuuf deemu mootummaa ijaarame nama biraatillee eegaa beeki. Mootummaan tokko seera qabaa, heera qabaa, duudhaa irratti ijaaramuu qaba. Kanamaan tuquu jechuudha. Sogaa nama tokko ilaaltu lafee isaa ilaali wanni jedheef adda bilisummaa Oromoo maaliif ijaarame kan jenne duratti deebisuuf yaallee jirra. Akeekni itti ijaarame ammallee irra deebina biyya barbaada. Mirga ummataa kan sharafamne barbaada. Mootummaa ummataa kan ummanni itti abbaa ijaarrachuudha. Yoo deebi gaaffin isaa kana ta'e, fedhiin isaa kana ta'e, akeekni kaayoon isaa kana ta'e, wanni kanarraa goru cuftinuu faan baatedha. Waan hin beekamin jechuun aadaan ala akka Oromootitti. Faallaa kaayoo saniiti. Ummata yoon jedhu warra seeraa fi heera dhaabicha kanaa fudhateef nuuf jechuuf hin baane miseensotaa fi deeggartootaaf akkasumas mararfattootaaf akkasumas hawaasa Oromoo kallachi qabsoo Oromoo kiyyaa jedhee jalatti du'aa jiruuf qawween baatiin malee wareegama kafalaa jiru cufaaf fedhiin isaa galiin maayii abbaa biyyummaa mirgaa fi mootummaa ofii itti abbaa tokko ijaarrachuudha. Kan kanaan ala deemu kan waan kana sharafu kan kana waan kana sirraa balleessu kan kana waan kana si dura dhaabbatutti goruun itti michuun diinummaadha. Gantummaadha. Gantummaan kanaa oliin jiru saba ganuun tiriisini sabaanan kana gantummaa yoo jennu afaan Oromootitti gantummaadha. Addunyaarrallee jira tiriisin biyya ganuu jechuu kaayoo ganuu mootummaa ganuu jechuu. Amantii keessallee jira jechuun akkanaa kun. Agartee nama ganuun of ganuudha. Akkuma uumaa rabbii keessattillee gantuun
yakka guddaa qabaa jechuudha. Egaa warra dhaloonnarra jiru kun kalee warra dhaloota ture abaaraa takkaa'uu qeeqaa waan isaan hin dalagin iyyuu dalaguun yakka gugurdaadha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo kan yaadannu yoo ta'e 1980 keessa 81 wayyaaneen akkuma ammaa kana gaafattee turte. Addi bilisummaa Oromoo ni didee jechuudha. Akka waliin galle maaliif akeeka isaatutti hin hayyamneef nu impaayera ijaaruuf hin deemnu jedhee dide. Chaartara sanis akkatti seene beeknaa jechuudha. San keessa hin deemnu. Chaartarri nu fayyadellee nu miidhellee. So kanaaf gaa akka waliigalaatitti dhaloonnarra jiru kuni akeeka kaayoo adda bilisummaa Oromoo gaafa waakkate kaayoo irraa bahee jechuudha. Murni hoggana dhaaba kanaa gaafa 2018 akka jiru raratee darsa ofii guurratee galu ofii galuu qofaa miti waan atammeetti kana. Dameelee waraana dhaaba kanaa guututti sharafe keessaa walakkaa tokko jechuudha. Gobla waraanatiif gobla siyaasatiin ijaarame addi bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo jechuudha. Siyaasaaf qabsoo hidhannooti gobla waraanaa kan jennu kana. Gobla waraanaa guututti diige. Simbirti takka koola takkaan barrisuu hin dandeettu cabxee jechuudha. Nama jabaatee bakka bu'ee bakka dhaaba sanii aangoo san qabatee Oromoo qabsiisutu haga ammaan dhalatin malee addi bilisummaa Oromoo jedhan hin jiru amma. Paartii aangoodhaaf qabsaa'u kan bara paartii jedhamee waamamuu danda'ama jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo hafee jennee ka ammaa eenyu waa gabbaa guuttatee gabbaa haalli labsata jennee eegaa jirru waraana kana. Egaa guyyaatti inni waan san guutee siyaasaa fi waraana guutee akeeka ganamaa bakkaan ga'uu fi lakkisanii mitii jedhee akkuma hogganoota isa duraa hidhannoo lafa kaayee ganuuf deemutti dhufuuf deemaa jechuudha. Maaltu kana nu agarsiisaa? Xiyyeeffannaan isaa nama tokko irratti malee sirna irratti akka hin ta'in argaa jirra. Maaliif yoo ta'e sirnoonni biraa wayyaanes ta'e warri isaan itti walii galan Minilik impaayeraaf lolaa jira jechuudha. Labsii isaanii sammee haa laallu takka takkaan. Wanni isaan irratti walii galan sun maal jedha? Tokkoffaani biyya Itoophiyaa olaantummaa Itoophiyaa namni fudhanne nu keessa seenuu jedha. Yahagar lu'aalaawwannat jedha afaan isaaniitiin. Olaantummaa biyya impaayeraa jechuudha. Kan isan fudhatin nu keessa seenuu jedha. Daangaan jedha. Daangaaleen har'a jiru kun federaal maqaadhaaf jiru kun illee diigamee federaala seerri uumuun ta'aa jechuudha. Kana maal jechuudha? Kutaa dur maarree kiflaagar maarree isatti deebi'aa jedha. Tan biraa achirratti akkuma waliigalaatirratti waliin malee araarafillee teessumaafillee hin teennuu jedha. Kan biraa seerri amma dura mootummaan wayyaanee ijaarame ni diigamee haaraatti jedha. Egaa addi bilisummaa Oromoo seera mootummaa Itoophiyaatiin farra hin fudhatu. Konstituushinii baanan san seera kanaaf gaafa seera isaanii fudhatte gantee jechuudha. Adda bilisummaa Oromootiin no more. Kunis har'a waan san fudhachiisu waliin egaa walii galee qabsaawaa biyya barbaadu adda ta'uu dandahaadhaa gaaffiidhaan kana isiniif anniisan ta'uu hin danda'u. Kuni sochii impaayeroota kanaa halaallu waan godhaa turan. Qabsaa'ota maqaa yakkuudhaaf Haayila Sillaaseen waan godhaa ture qaba. Maccaa fi Tuulamaa, Afran Qalloo, Sikkoo Mandoo waldayoota turan maqaa balleessuudhaaf yakka ofii dalagaa ture. Haayila Sillaaseen mataasaa. Bara dargii keessa kan waliinuu haga tokko dhageenne jechuudha. Dhaqqabnilleedha. Maayii kanarra. Dargiin mana namaa gubaa namoota walii qabee ajjeesaa jumlaadhaan yakka waraana bilisummaa Oromootirratti yakkaa ture jira. Bara wayyaanee keessa baddannoo irratti, arbaa guuguu irratti, warra daadhii tarree
tibba baha baale irratti jechuudha. Mana namaa gubaa turanii maayii namni waan san godhaa ture ganee waan godhe san cufaayyuu wayyaanee saaxilaa ture. Waan seenadhaan gurraan dhageenye yoo dhaga'uullee baanne isaanuma keessaa jechuudha. Isaan ganee seera impaayera san eenyu wayyaanee san ganee. Yoo as deebinee piippitti as dhufne takkaa badii impaayera kana keessa warri impaayera kana hoogganu hin godhintu godhamaa jira. Nama ajjeesanii akka paarlaamaatitti taa'anii booyuu kan du'e Oromoodha. Ka ajjeese isaani ka booyullee isaan ture paarlaamaa keessatti akka isaan taa'anii hirqanii booyan argaa turre. Garuu ka ajjeese eenyudha. Nama ajjeesanii gudeedanii fannisanii waraana bilisummaa Oromootitti maxxansuun. Nama saamanii qabanii waan cufa gaafatanii gabbaheen labse namicha irra jiru kun waraana isaa mindaan qabnu milishaa keessaa saammadhaa nyaadhaa birrii haga murteesse nama kanaa ol qabu manaa qabaatu saamaa jedhee paarlaama irra gabbahee haase waan gurra keenyatti. Yakka biraa jechuudha. Waraanni isaa kaarra jiru kun kan nama saamu warra kaleen waliin ture garuu nu ganee galee isaanii gale rifeensa san tokkollee irraa naanne akka addatanillee goone maaliif akka ta'e beektu waraana bilisummaa Oromoo keessa turanii heera fi seera aadaa waraana bilisummaa Oromoo keessa beekanii isaanuma santu Gujiitti Arsii keessatti Wallaggatti yakka gurguddaa kan dalagu waraana faqqadaa fa'aa waliin turee fi ka isaanillee ijaaraniitti dabalanii jechuudha. Gara biraatiin Shimallis sirnoota qaba. Gaachana sirnaa, koree maarree barbaadduu, koree ajjeecha jedhanii namni abbaa gadaati jedhee of himaa jiru. Abbootii gadaa walitti qabee jumlaan fixu takkaa dhageettanii namni dubbateen jiru Oromoonuu gabbaateen iyyine abbaan gadaa abbaa gadaatii jedhan sirna gadaa deebifnaa jedhan ijaaramanii amma sirbaa jiran biyya keessatti gadaa maarree gadaa odaa roobaa maarree maqaa kadhoofneen finne ijaaramanii Oromoonuu sirbaa jirti maqaa kanaan jaalattoonni piippii sirbisiisaa jiran sirbaa jirti piippiin garuu gabbahanii abbootiin gadaa maaliif dhumatanii hin gaafanne. Come on. Manneen meeqa gubate dheengadda amma as baanii kana qofaa miti amma durallee ture namni gabbahee ooraalii mana taaboo bataskaana isaanii jala dhaabee nama dhukaasaa ture moorsaroota dhukaasaa ture piippidha. Garuu maal jedhame meeditrii baamee waraana bilisummaa Oromootiti taabota gubee nama fixee jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo yoom eegale? Naa hima. Nama tokko kan laaltu lafee isaatii jenne ijaaramni waraana bilisummaa Oromoo naamusni waraana bilisummaa Oromoo kaayoo fi akeekni isaa waan kana hayyama har'a ijaarame moo taabota tarra dhalate. Taabota beektaa yoo jibbansaaf ta'e baandiraa Minilikitti ijaaranii asirra mataararraa kaatee haga kuuna waan miilan deemee keessa deemee arge 2017 bara gaappii banaa san keessa akka hiree ta'e keessa deemee haga harooma yaa ga'u baandiratti itti maraniitti osoo wayyaanen jirtu jechuudha haga qullubbii fi maarree kan lafa kana namni beekoo jiraate karaa kanarra haga deemtu jira namni tokko itti bu'ee dhagaatti hin darbine argaa dhabe namni kun moo waraanatu argaa dhabe har'a maaliif uuma moo waraana amma dura gabbaanii naannuma isaan amma jedhan kana gaafa walitti qabee mootummaan fixu waakkatan nungoone is mootummaan nu fixee waraanni bilisummaa Oromoo keessa hin jiru jedhee qeesicha achi keessa jiru gabbahee dubbatee jechuu miidiyaa kanarraa. So waraanni bilisummaa Oromoo akeeka mataa isaa qaba. Xiyyeeffannaan waraana bilisummaa Oromoo saba kamillee miti. Nan jedha irra deebi'ee xiyyeeffannaan waraana bilisummaa Oromoo saba kamillee miti. Murna kamillee miti. Amantii kamillee miti. Osoo amantiin deemne namni 11 bakka tokkotti hin dhumatu wal keessatti. Waraanni bilisummaa Oromoo amantii kamirraa hin ijaaramne. Waraanni bilisummaa Oromoo ganda kamirraa illee hin ijaaramne. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeka saba tokkollee ganda tokkollee gosa takkallee balleessuu hin qabu.
irra deebi'ee dhibbaa dhibbatti hin jedha. Warri kana yoo godhu jiraate ergamtoota farra hin godhan hin jiru. So kanaaf ka kana godhu mootummoota impaayera Itoophiyaati. Haayile Sillaasee irraa haga har'aatti dhaalmaya. Xuriin isaan waraana bilisummaa Oromoo dibuuf deeman cuftinuu dhugaa miti. Dhara, kijiba. Nama gabbahee sirnaawwan kana impaayera kanatti himutu hin jirre. Irra diddibamee dabra. Har'a immoo sirnaan waa jenne eegati kaafte. Waraanni bilisummaa Oromoo akeekni isaa impaayera diiguu malee nama qawweetti dha'u ofirraatti dha'a malee nama tokkolleen amantii isaatiif, sanyooma isaatiif, gosooma isaatiif, sabooma isaatiif xiyyeeffatee hin beeku. Nu gosa Amaaraa tokkollee jibbassa hin qabnu. Amaara. Nu gosa Habashaa waan jedha akka waliigalaatitti jibbassa hin qabnu. Waliin jiraan nama Oromiyaa keessa qubatu saba kamirraa'uu jibbassa hin qabnu. Bori akka Oromoon jiraattutti seera Oromoon bultuun bula. Ka mirgi isaan tuqamne, ka eenyummaan isaatti hin bu'amne, ka bakka bu'ummaa isaa paarlaamaa Oromiyaa keessaa qabaachuuf deemu uumuuf deemna. Ka mirgi isaa akkuma addunyaan tun itti bultutti namni eenyummaa isaatiin hundee inni irraa dhalateen seenaa inni qabaachaa tureen amantii inni qabuun jibbamu Oromiyaa keessatti hin dhalatu. Kan kanaan ala uumu akeeka adda bilisummaa Oromootiin ala san dura dhaabbanna borulleen. Nuti wanni jennu Oromoon abbaa biyyaati, biyya isaa dhuunfachuu qabaadha malee sabni kamuu ka achi keessa jiru hin jiraatin hin jennu. Abba fedhe haa ta'u Amaara ta'a, Guraagee ta'a, Adaree ta'a, Tigree ta'a, whatsoever waan rabbiin uumee lafarra jiru Oromiyaa keessatti akkuma Oromoon qabdu itti dhalate qabutti mirga guutuu qaba. Eenyu caalayyuu mirga isaa tikfatee jiraata. Aadaa isaa guddifatee jiraata. Garuu seera Oromiyaan baafattuun mee fakkii siyaa fudhadhu. Biyyoon addunyaa irratti kana godhan eenyu fa'a? Mee amma biyya Middle East jennuun kana jiddugalaa kana. Mee Bahareen fudhadhu. Arab Emireet fudhadhu. Ummanni dhaloota biyyattii sanii nama miliyoona lamarra hin caalu. Nama miliyoona 12 sanii oltu alaa dhufee keessa jira. Amma Baharee abdaa waan ilaalte, Arab Emireet ilaalte. Garuu namni miliyoona 12 fi lama yoo waliif fidde meeqa jechuudha? Tokkoo fi meeqa walii ta'a? Seera biyyattii sun bultuun bulaa jechuudha. Namni 12 miliyoonni 12 sunu Bahareen akkas. Biyyoonni irra guddaan biyya akka Kuwait maarree jedhu Middle East. Biyyoota Yuurooppii fi Weestarnii dhiisi guututti biyya amman keessa jiru kana fudhatte gosti addunyaa tanarra dhalatee keessa hin jiru. Garuu seera biyyattiin tuntumatteen bulaa jirraa jechuudha. In the same way Oromiyaan gaafa biyya taate sabni kamuu bakka fedhe kaarra jiruuf ka boru itti dhufulleen seera Oromiyaan bultuun bula malee ati amantii kana qabda. Ati gosa akkasii taate gosa waan abbaan Minilik godheef namni har'allee haga xurii qeensaatti gaafatamu hin jiru. Namni kanaan ala deemu seera uumaa cabse, seera dhaloota namaa cabsee itti gaafatama. Nuti ka jennu har'a qawweedhaan nu bulchaa jirtan qawween nurraa kaatuudhaaf qawwee dhahaa jirra. Gaafa qawween tun cabxe, gaafa ummanni reesaa murteeffate, abba fedhe waliin bule, seera fedhe yoo tumate sun ummata laallatti. So kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo akeeka kana qaba. Wanni kana jechaa jiruuf kana kaasuuf akeeka ammas si himu kana qaba. Waraana kana qawweetti baachuu qofaa miti. Akka ammas siin jedhu kanatti qarree leenjifnee asiin geenne. Yoo waraanni har'a jiru kun itti gaafatame nutu karee kaayoo sirriitti himini jechuudha illee itti gaafatamna. Hin jiru, hin goone takka bakka inni godhetti lamni uumadha akka nam tokkoo teetu ballee seeraan itti gaafatama haga lubbuu gootti. So gochi dheengadda Arsii irrattiif san durattii fi bakka cufatti raawwatame kun waanuma impaayerri godhaa ture walirraa dhaale dhaalmaa impaayeraati malee akeeka waraana bilisummaa Oromooti miti. Har'allee uummanni Oromoo haa beeku.
sabaa fi sablammoonni illee haa beekan. Addunyaa irratti illee afaan addunyaan beektu labsuu qabna. Hin goone, hin goonullee. Nu akkachuu miti waraqaa keenya, kaayoo keenya, sagantaa siyaasaa keenyatti dhiyeeffanna eenyumattu. Nuun hayyamuu jechuudha. Isaa irratti hin hundoofne. Kanaaf waan amma deemaa jiru kun cuftinuu tokko maqa balleessidha. Maqaa balleessii kana fakkii waan biraatiif naa kaafte osoo morma muramnu akkamiin waliin deemnan anaafis gaaffiin kana karee Minilik harka nu mure harma nu mure jennee iyyina. Suni kijibaa nuun jechaa jira walumti waliin dhalanne. Okee sun kijibaa har'a hoo waan amma dheengadduma tana argaa namaatti takkaan ta'in mataa namaa muranii mormatti fannisanii deemanii sunoo kijibaa nu xuume. Kan dheengadda dararratti ilma namaa akka hoolatitti ciibsanii bismillah basmaam jedhanii gorraan sunoo kijibaa. Kan dheengadda warra cidhaati irratti horroo irratti jechuudha. Warra cidha jiru irratti tarkaanfii agasii jumlaan fixan sunoo kijibaa. Kan godhe eenyu? Birgeedii Minilikii jechuudha. Warra har'a waliigallee jedhamee ni haasa'u kana. Osuma warri kun sitti himu isaa sitti dhugaa dubbachaa jiran. Nuti ittaanallee hin taanuu jechaa jiran. Nuti waan tokkollee fudhannu warra Itoophiyaatti hin amanne waliin hin deemnuu jechaa jiran. Nuti immoo Itoophiyaa diignaa jechaa jirra. Impaayera Itoophiyaa biraatii miti. Bakka feetetti ijaaramuu dandeetti Itoophiyaan. Itoophiyaan har'a jirtu tun Oromoo irratti ijaaramte. Impaayera. Waan mana Oromoo irratti ijaarame kana namni biraa ijaare diigaa jiran diiguu qabna. Diiguun qabdanii achirra jabeessinaa nuun jechaa jiran. Manni sun kenna Finfinnee ila lafallee mormaa jiran Finfinnee maqaayyuudhaanii Dirree Dhawaa Asallaa Maarree magaalaa guddaa kanaaf daangaalee Wallagga guutuun keenyaa jechaa jiran. Horroo fi Wallagga baharra keessa jiran guututti Birgeediin Minilik keessa jira jechuudha. Eenyu maareeny asras maareeny keessa jira jechuudha marroole. Okay? As dhufee Wallagga keessa. Lolchiisaa jira jechuudha as keessatti. Ragaa akkuma dhageessan Pippii maa fixanii mitaa fixan bakka arganitti. Garuu lafa Oromoon keessa jirtu waraanni Oromoo keessa socho'u. Oromoon biyya ofiit irratti dhufanii dabranii Oromoo dirree lolaa godhuun sirriidhaa hidha. Namicha du'ee fi miti kan mormaa jiru haa fixan bakka fedhanitti diina. Garuu lafa Oromooti irratti yoo namichi sun du'u sun eenyu du'aadha? Maaf du'aadha? Warri achi ajjeese sun namicha san ajjeesuuf dhufe. Egaa achi dhufe har'allee as taa'aa jechuudha. Wanni irratti waliigalteen suni lafa daangaa Amaarri durii qabu daangaa san irratti jechaa jiran. Daangaan isaan qabna jedhan eessaa dhaga. Kanas Finfinneen kasaaniiti keenya jedhanii. Wallagga bahaa fi Horroon keenya jedhanii Beeshaangul eenyu gara gadiititti Asoosa keenya jedhu. Okee egaa bakka itti hafnu gaarri mul'ataatillee kasaanii ta'a jechuudha. Ejersi goorootillee kamasaanii ta'a jechuudha. So kanaaf egaa akka waliigalaatitti kuni namiifuu gaaffii ta'a waan akkanaati jira beekaa jechuuf jenna malee. Wanni har'aa kun egaa gamtaafidha. Waliigaltee fi tokkummaan kaanee haqa keenyaaf haqa obboleeyyan teenya haqa abbootii teenya haqa ilmaan teenya wareegamteef san har'a ol qabuu utubuu qabna. Hin jigdu hin kuftuu jennu alaabaa har'a dhiigan mul'ifne tana hin jigdu hin kuftuun jechaa dhaadachaa kuffisaa jirraa jechuudha. Alaabaa tanan fudhatan alaabaa Miniliktu dhaabbamuu deema. Garuu nuti kan itti wareegamneef alaabaan tun gaafa uumamtullee tan fakkaattu takka uumamee jechuudha. Oromiyaa fakkaattu, ka biyya fakkaattu. Sun dhaabbachuuf hin deemtu. Faannoon akka alaabaa teenya Finfinnee irratti dhaabnu hin feetu. Tigreen hin feetu. Osoo feete annan yaadadha roobee walashee irratti roobee taan lama diidaatii miti roobee baalee kooboo maal jedhan hodhaa wixinee hodhan kana alaabaa Oromiyaatiin hodhite. Saniif ajjeefamte wayyaanedhaan.
alaabaa san kooboo hodhuudhaan qofa takkattii sana miti akkitti du'e kun cuftinuu seenaa adda addaati jira. So waan boriin fudhanne wareegama dhaloota dhufuuf maaf dabarsinaan anaa gaaffidha. Kan biraa jedheet irraa bu'a. Dhaabni kun sirnaan gad deebi'ee ijaaramuu qabaa jechaa namni ala kana jiru kun iyyaa ture. Mormaa ture miseensa ala kana jiru. Miseensi dhaabaa OBO. Rakkina keessaa furanii sirnaan dhaaba kana deebisanii ijaaruurraa nama kanaan achi kaayee jechaa mormaa jira hoogganni dhaaba kanaa. Ka keessayyuu rakkoon furatin akkamiin rakkoo nama biyyatee barbaada deemu furattaan naan galuan. So yaa Oromoo harragaa akkuma duratti jechuuf laalle tisiisa quufee madaas nyaate ofirraa kaaftee haara ofitti fidinii bineensis nyaachuuf deemu cuftinuu siif bineensa. Firratti qabdu sumaa fi cunqurfamtoota akka keetii walitti hiriirsuu dandeette. Waliigaltee iyyitee addunyaan akka dhugaa ta'e beektu godhuun alatti waraana kee kan madaa kee beeku ofitti qabuun alatti wanni nama baasu hin jiru. Kanaaf gaa kunillee jechuumaa fi yaada seenaa bal'aadha keessa deemnee finnu kanuma irratti gabaabsa jaalundee hagan tuttuqe hin beeku. Ulfaadhu galatoome Jaal Jamaal dhugaa dubbachuuf baay'ee isaa keessa deemtee ijoo dubbiidhaa hunduma isaatu irraa nuuf dubbattee jirtaa. Uummata keenyaaf akka gaariitti ifa ta'aa jira jeen uummata keenyaaf gadi baanee sagalee ta'uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa akka isiin dhabamtee hin banneef gadi baanee sagalee ta'uun iyyachuun lallabachuun osoo hin dhabamne osoo lubbuun jirru iyyachuun dirqama seenaa hunda keenyarra jirudha waan ta'eef yeroo hundumaa hawaasa irratti akka isin affeerrumaas abdiin qabaa. Sagantaa keenyarraa asumarratti guduunfina yeroo dheertuu fudhattanii nu wajjin argamuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa. Galanni keessan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haa ta'u. Sagantaa itti aanu qabannee hanga walitti deebinutti nagaa nu turaasin jechuun barbaada. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa sagantaa itti aanu qabannee hanga walitti deebinutti nagaa nu turaa isiniin jenna. Galatoomii horii bulee ulfaadhatilleen